gargaaruun ija namni na gargaare nyaata al tokko tokko bitadhee kan achi biddeen duwwaa buddeen bishaan itti naqadhee fa'aa nyaadha. Akkasuma namoonni kun na argu bakka wanta nyaata hundi naan ta'u biddeen duwwaa fudhaa qocqocaa abbaa mabbaatu xiqqooma ishee naa fiduu ashaboo dhawwatanii bakka isaanii bishaan aanaa kana gaafisa dhugaatii itti naqadhee faffatadhee nyaadha. Dhimma isheen qabatee. Kuma lamaaf 13 qabamee as dhufee maatiin koo abbaan manaa koo abbaan koo utuma natti dhiphatanii haadhaan qabuun ture utuma natti dhiphatanii hakiimonni abbaa manaa koodhaanii bakka isheen nama jiraatu miti jedhanii naan ijoollee koo bakka namaa kenne mallatteesse. Ijoollee namaa kenne deemaa qabame. Deeman gaafuma godha furii dhiigi mataana guute kanaan booda buufata jennaan gooti gaafana geessanii dabarfadhaa hin dandeenye marfee tokko naa kennanii dabarfadhaa onnee giffiitii ta'uu danda'an beennu jedhanii na dabarsan tuubboo kana koo qaxxalanii turan ni jalqaba. Innaa iiti sunoo gadi galuu iyyuu hin dide isaanii iyyuu. Lamaan ishee. Gaafa hakiimonni abdii kutanii dhagaa. Injira adda sama amma iyyuu dandee gadi biyya waliin deebi'u akka nama taa'ummaa miti. Siloo ofirraan fuudhee madiyoo. Kanaan booddee bakka abbaan koo arra duraa arra booda aduuta jiraattu dhimma isheen qaba deema. Na dhiisee wayyaa kochoo naa ergee na dhiisee galee mana isaatti. Na dhiisee deeme. Kanaan booddee bakka abdii kutatanii na dhiisee deeme haadha nama barbaaddummoo silas hin qabu. Abbaan manaa koo immoo eeggasii bukkee dhaabee nagatee deemus fala dhabee akka isaanii uumamu garaanatti jabaachuu dadhabeera amma tokko. Utuma hedduun isaas keessatti Oromoo gaddise wayyaa fa namaa miicee fa nyaata naa bitaa qoricha akkasii shuraansiidhaan jiru bakkee marraa bitaa lafiitti utuma jedhu dhaqee muusisii bitadhee abdii koo kutatee na dhiisee deeme. Abbaan manaa keessa dhiisee deeme. Na dhiisee deeme iddoo inni jiru achi geessaa hin beeku amma ammaatti iyyuudha. Amamii taa'ee dhiisee deeme. Gaalama caaleera. Siisi dhukkuma siisi. Duutuu makoodha suma keessan ta'a amma waggaa arfaffaa jalqabadde. Waggaa afur hospitaala kana keessa turte. Amma kana sumarraan ture. Siree kanarra jechuudha. Bakka nama itti maddusin qabu kadhatti na dadhabeera. Bakka ogeessi na dadhabeera. Fala dhaban bakka anis wanta itti murteeffadhu dhabeera bakka kanaan booddee abdii koo kutee ijoollee koos dhiise bakka sumarraan kan ta'a. Amma eenyus si gargaaranii dhufee si dubbisaa jira. Namni isa abbaa tole abbaa kana keessa jiru nyaataanis uffatas kan narraa miicu waan tokko tokko na gargaaruutis bakka wangeelatti kan duwwaa kan abdaddu wangeela kan duwwaadha. Alkaan bukkeen bushaa yoo onneen kona dhaate immoo wangeelichoo na birraa ka'a. Bakka kanaan chaasitti sinaan kadhadha. Hundumtuu maatiin narraa citanii bakka waggaa lamaa fi wayii jalqabatanii naatiif hayyuu hin dandeessu siree kee gadi niisin gidduu gidduutti afaan miidhamta. Bakka akkuma kanatti hin jira. Namni uffata faasii qayyadu nyaata fa namni sii kan hin jiru jechuudha. Birrii kana namni na gargaaruun ija namni na gargaare nyaata al tokko tokko bitadhee kan achi biddeen duwwaa buddeen bishaan itti naqadhee fa'aa nyaadha. Akkasuma namoonni kun na argu bakka wanta nyaata hundi naan ta'u biddeen duwwaa fudhaa qocqocaa abbaa mabbaatu xiqqooma ishee naa fiduu ashaboo dhawwatanii bakka isaanii bishaan aanaa kana gaafisa dhugaatii itti naqadhee faffatadhee nyaadha. Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbi. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa nam tokko qabadheen dhufee namni ani qabadhee dhufe kunis akkuma argitani nama waggaa afuriif hospitaala turedha jechuudha. Akkuma sagalee isiirraa dhaggeeffattanitti jechuudha. Haa ta'u malee immoo mucaan kun haadha daa'ima lamaati. Daa'ima isii hin jiraattu silaa jedhanii raawwatanii farramanii akka namaaf kennanidha kan isiin dubbataa jirtu. Kanaaf iyyuu jechuudha biyya lafaa kanarratti yommuu dhaabannee deemnu yommuu fayyaa keenya qabaannee deemnu waanuma qallaalii nutti fakkaata jechuudha. Waanuma qallaalii nutti fakkaata. Garuu gaafa fayyaa keenya dhabne guyyaa kaleessaa maal isiniin jedheen ture. Gaafa harkaa dhabdan viidiyoo sana namni dhaggeeffatan. Yommuu namni waa tokko dubbatu isuma dhugaa rabbii kana jechuudha. Waan qallaalii wayii isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Namni namarraa barnoota baay'ee argata.
barumsa baay'ee fudhata jechuudha namni miidhama nama tokkootirraa rakkina nama tokkootirraa barnoota baay'ee argata jechuudha. Inna namni gaafa ati harkaa qabduu fi gaafa ati fayyaa qabdu si jaallatu gaafa ati harkaa dhabdee fi gaafa ati fayyaa dhabde sin jaallatu. Kana quba qabaadhu jechuudha yaa obboleettii koo yaa obboleessa koo hanga fayyaa qabdutti hanga harkaa qabdutti yoo waan guddaa waan gaarii karaa sirrii irra deemte yoo taate malee yoo har'a harkaan qaba jettee raawwatte ani jira jette boru bakka itti dhaqxu dhabda. Boru firri keeyyuu si gata. Boru haati fi abbaan keeyyuu si gata. Rakkinni mana dhadhaattee sitti hin dhuftu jechuudha. Guyyaa sitti mattee sitti hin dhuftu. Dhibeenis akkasuma. Guyyaa kanas si qabadha siin hin jettu. Guyyaa kanas sirra ga'a siin jettee sitti hin himattu. Qaxaroo sitti hin qabattu. Kanaaf iyyuu jechuudha. Nama dhabdatinaa. Nama dhabdatinaa. Namni akkuma kunoo argitan kana abbaan kan koo jette abbaan kan koo akka feete haa taatu. Akka feete haa taatu jedhee raawwatee asitti nagatee deemee jette. Abbaan manaa isii immoo abbaan ijoollee isii osuma isii faana taa'ee rakkataa jiru uffata namaa miiccaa rakkataa otoo isii faana jiru gaafa guyyaa dhumaatitti muuziin sii bitanaan jedhee ba'ee raawwate achumaan dhabama ta'ee hin du'e ta'ee hin jira ta'eeyyuu hin beeku. Abbaan manaa koo hin jira ta'eeyyuu hin du'a ta'eeyyuu hin du'e ta'eeyyuu hin beeku. Kun waggaa 4 amma. Ilaa yaa jamaa ilaa jechuudha namni yeroo harkaa qabu waanuma qallaaliitti fakkaata jechuudha. Gaafa fayyaa qabus waanuma qallaaliitti fakkaata. Argitanii waan hunduma keessattuyyuu rabbi nama haa eegu. Rabbiin gaditti immoo jechuudha abbichi of eeguu qaba. Abbichi of eeguu qaba rabbiin gaditti. Kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo rabbiin gaditti abbaan of eeguu qaba. Kanaaf iyyuu nama abdachuu miti jechuudha. Nama kamiyyuu jechuudha. Haati kan koo kana naa gooti. Abbaan koo kana naa godha. Abbaan koo na bira dhaabata. Gaafa nani rakkadhe haati koo na bira dhaabate. Gaafa nani rakkadhe jettee ija kee namarraan kaawwate. Yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo ija kee namarraan kaawwate. Ija kee rabbiin tokkicharra kaawwadhu. Sanaa gaditti immoo jechuudha. Rabbii gaditti immoo ati of jabeessi. Rabbii gaditti immoo ati gaachana ofiif ta'i. Rabbii gaditti immoo ati of bira dhaabadhu. Yoo ati of bira hin dhaabatin, yoo ati rabbii gaditti of hin eegin, namni kamiyyuu waasii gochuu hin danda'u jechuudha. Namni kamiyyuu. Kanaafiyyuu mucayyoon kun fakkeenya namoota baay'eetiif taati. Dhugaasa Waaqayyoo jechuudha. Fakkeenya namoota baay'eetiif taati. Abbaan isii gadee biraa deeme. Haadhatti hin qabdu. Haadha hin qabu jetteetti. Haati jalaa boqottee natti fakkaata akka jettutti. Bakka yeroo haasoftu ani wajjiniin boo'aa ture isa dhugaa rabbii jechuudha. Wajjiniin boo'aa ture innaa isiin dubbattu. Innaa abbaan koo nagatee na biraa deeme. Abbaan manaa koos isa dhumaatitti nagatee deeme. Daa'ima kan koo immoo dooktoriin hin jiraattu jennaan farramanii namaaf kennanii. Argitanii hanga daa'ima keessan farramanii raawwatanii dabarsanii isinirraa kennanitti jechuudha kan isin geessan gaafa fayyaa dhabdan. Kanaafiyyuu rabbi fayyaa keenya nuuf haa eegu. Namarra ijaan kaawwannu. Namarra ijaan kaawwannu. Rabbiin tokkicha uumaa keenya tokkicharra ija kaawwannu. Nama kamiyyuu kun inni kana naa godha, inni sana naa ta'a, inni kana naa godha jennee raawwanne nama kamiyyuu abdachuu hin qabnu jechuudha. Rabbiin tokkicha yoo ta'e malee. Rabbiin tokkicha yoo ta'e malee jechuudha. Kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo. Mucayyoon kun immoo ammaaf hospitaala keessa dhaan isiin jirtu. Hospitaala keessa oggaa amma kana warruma mana hospitaalaa kana keessatiyyuu warra akka carraa achi dhudhufee isii argituyyuu midhaan iyyuu innaa nyaattu bishaan itti godheetiin nyaadha. Midhaan hundiyyuu gadi naafiyyuu hin bu'u nyaadhullee na dhukkubsa innillee jette dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Namni fayyaa qabu bee barri ammame isuma dhugaa Waaqni isinitti hima barra. Namni fayyaa qabu waanuma qallaaliitti fakkaata. Waanuma qallaaliitti fakkaata jechuudha. Dhugaa Rabbi. Yaa fayyaa tana dhugaa Waaqa. Ilmoo keellee si dhabsiisti laa argite? Ilmoo keerree dhabde jechuudha.
ifa manaa godha kabajamtoota hordoftoota dhugaa rabbii jechuudha silaa viidiyoodha nan ba'ee dubbadha garuu bakka hin dandeenye dhugaa rabbii namni mucayyoo kana laalee jedhu hedduudhuma takka bakka hedduu takka natti dhaga'ame hedduu takka jechuudha maaliif hin bakka jireenyi teenya aganuma bakka hin jedhu dhugaa rabbii na rabbii ishiidhaaf haa araaramuu rabbiin fayyaa ishii haa deebisu ilmoo ishiirree rabbiin ishii fayyisee ilmoo ishiillee isiidhaaf haa barbaadu rabbiin jechuudha farramannis yoo kennan ilmoo nagafe illee yoo taate inuma haadha ofii barbaaddi waan fedhe illee yoo ta'e jechuudha kanaaf